yakki ummata irratti hojjetamu ummatuma kamirrattu yakki hojjetamu keessattuu yeroo ammaa kanatti tokko tokkoon galmaa'eet kan ta'aa jiru. Gadi baa itti gaafatamu. Kana beekuudhaan waan godhan itti gaafatamummaan akka jiru beekuudhaan. By the way hin dhiifnu immoo dhaabbilee mirga namoomaa addunyaa wajjin hojjechaa jirra. Every day waan ta'u nu qofaa miti jaarmeelee hedduu amma kan jiran galanni intarneetiidhaaf haa ta'u galanni teknoolojii ammayyaatiif haa ta'u galanni sabboonummaa dadammaqiinsa uummata keenyaatiif haa ta'u yakki bakka hundatti dhufu ragaa qabatamaa wajjin jettee ni miti ololaanii miti ragaa qabatamaa wajjin suuraadhaan sagaleedhaan eenyu yoom akkitti maaliif yakka akka raawwatee fi yakki akka irratti raawwatame hin dhufa. Kana hunda galmeessine hin keenya yeroon immoo itti wal gaafannu hin dhufaa jechuudha. Tole gara xumuraatti fidaatanii jira gaaffii fi deebii keenya seenaa keessatti seenaa biyya kanaa gaafa ilaallu inni tokko gaafa aangoo irraa ka'u yookaan sirni haaraan tokko gaafa aangootti dhufu isa darbe abaaruu maal kun hin mul'ata yeroo baay'ee mangistuun sirna jaanoo yookaan Haayile Sillaasee abaareeraa wayyaaneen sirna dargii abaaraa ture. Warri amma aangoo irra jiran kunis egaa yaa qaama sana ta'anis sirna wayyaanee deebisanii abaaruun ni mul'ata. Haa ta'uuti seenaadhuma biyyattii keessatti jalqabaa kaastee gaafa laaltu sirnoonni itti aananii dhufan kun warra darbe sanaa ol ta'an immoo hin mul'atan. Guyyaa kaleessaa kabaja caamsaa 20tiin wal qabatee dookumentarii waaltaan hojjete tokko yookaan waaltaadhaan tamsaa ture tokko argeetanii ture. Gochoota suukanneessoo sirna wayyaanee keessatti uummata kanarratti raawwatamaa ture bal'inaan kan xiinxaluudha jechuun ni danda'ama dookumentariin suni. Qoodni warri har'a aangoo irra jiran gochoota sana keessatti qabaataa turan maal fakkaata? Ammoo dhaabaniiru gochoota sana waan jedhu irratti akkamiin ilaalte waan sanaa kan jedhu ilaallee gara xumuraatti finna. Uummata Oromootiif sirnoonni hangarraa jiran hundumtuu yakkamtoota saamicha irratti, ajjeecha irratti, Oromoo xiqqeessuu irratti, Oromiyaa saamuu irratti kan turanidha. Minilikis diina Oromoo ture. Oromoo nyaataa ture. Oromoo hidhaa ture. Haayile Sillaaseenis akkasuma. Oromoo gabroomsaa ture. Oromoo saamaa ture. Oromoo fannisaa ture. Darguunis akkasuma. Oromoo rashanaa ture. Oromoo fixaa ture. Warri wayyaanis akkasuma. Oromoo saamaa, Oromoo fixaa turan. Warri kunis sanuma. Mootummoonni hangarraa jiran hundumtu namni keenya of eeguu qaba. Kana kanarra wayyaa yakkamaa wal jidduudhaa filachuu hin qabnu. Cunqursaa kana kanarra wayyaa wanni jennu tokko illee hin jiru. Akkamitti namni gabroomsaa isaa wal madaalchisa. Gabroomsaa kana kanarra jira. Waan maaliif qe'ee teenya irratti, biyya teenya irratti, uummata keenya irratti dhufaa dabraan wal dabarsu anatu yeroo wayyaan isa maal jedhan sitti fakkaate. Garaagarummaa dargii wajjin qabu gaba warreen mana zabana wayyaanee sun mana hidhaa seenu kitaaba barreessaa turani hogganoonni laal sirni kun irra wayyaa qaba mana hidhaa keessatti kitaaba barreessuu danda'a hayyu jedhanii barreessaa turan. Maaliif hidhama namni? Maaliif ajjeefama namni? Warri darguu rasaasan si ajjeesaniit gatii rasaasaa si kafalchiisanii reeffa kennan. Warri wayyaanee si ajjeesanii reeffa bilisaan si kennan. Kanaafuu wayyaaneen darguu irra wayyaa qaba. Akkasitti haasa'uun barbaada. Warri ammaa kunis nama ajjeesaniit, nama fannisanii, nama rakkisaniit lakki nu jara san irra wayyaa qabna. No. There is no difference between killers. There is no difference between torturers and rapists. None. Hin jiru. Hattuun hattuudha. Ajjeeftuun ajjeeftuudha. Saamtuun saamtuudha. Tokko tokko wanni wal caalchifnee madaalchifnu hin jiru. Kan qabsoofnuuf nama billaadhaan nama ajjeesu dhiifne kaqawween nama ajjeesu ol baasuuf miti. Jarri kun maakalaawii cufneedhaan girgiddama tokko as dabarsaniit maakalaawii biraa banan. Garaagarummaa asitti miti asitti na tumiidha uummanni Oromoo kan qabsaa'eef. Asitti miti asitti na kolaasiidha uummanni Oromoo kan qabsaa'eef. Uummanni biyya kanaa kan qabsaa'eef. Waan xixiqqaa akkanaatiif miti. Gaafa Haayile Sillaaseetis manni hidhaa afaan Oromoo haasaa ture.
Gaafa darbuutis manidhaa afaan Oromoo haasa'aa ture. Gaafa wayyaanis manidhaa afaan Oromoo haasa'aa ture. Arrallee afaan Oromoo haasa'aa. Maali haati Oromoo mana hidhaatiif nama dhalti? Yaanni akkasii anna kaleessa fa'aa hoggan laalu ajaa'iba natti ta'e. Mootummaan tokko nama hidhuu dhiisee, nama ajjeesuu dhiisee, humnaan aangorran ture jedhee waxxifachuu dhiisee, filannoo bilisaa godhee, filannoo mo'atee yookiin mo'ame ankaan irra wayyaadha jechuu danda'a. Garuu waan warri kun godhu teknoolojii ammayyaatiin geggeessaa, xiqqoo irra fooyyessee geggeessaa, anatu irra wayyaa jechuun nuyi mootummaa tokko irra wayyaa miti kan barbaannu. Mootummaa yeroo wajjin, fedhii uummataa wajjin, dantaa uummataa wajjin deemu. Isaan kan barbaannu. Waan keessa jiru namni hubachuu qaba. Ijoolleen qeerroowwan sirna amma duraa san kuuffisuudhaaf madaan isaanii odoon qooriin mana hidhaa jiru. Gurbaa tokko argeen ture. Osoo tuman lafee kanarra cabsanii jiran. Amma qabanii gaafatan. Lafee kun asirraa tana cabsan jilbarraa tana. Maal taate jennaan warra amma duraatitu na hidhee na cabse jennaan achirra tuman beektaa deebisanii. Achirra kopheen ijjatanii ni godhan jedhe. Kalaam shee kanatu bahe. So maal haa jennu? So warra dura madeesse santu warra amma madaa sanirra ijjaterra wayyaa moo warra amma madarra ijjate santu warra madeesserra wayyaa qabu. Namni keenya dhibbaatamaan akkuma kaleessatti akka qaraatitti waan biraa godheetii miti. By the way, gara fuulduratti nan dhiyeessa yeroo gabaabaatti. Oromoota mana hidhaa federaalaa jiran laaleetiin jira. Ka yakka dheedhii yakka biraa ajjeechaa namaatiin maali hidhame kun Oromoon baay'ee xiqqaa keessa. Kan siyaasaa qofa keessa. Atiin koloneel Gammachuutu dubbataa ture na fakkaate. Oromiyaa qofa amma mana hidhaa federaalaa keessa jiru. Kibbarraan jiru. Tigraay irraa nama tokko jira. Naannoo Amaaraatti irraan jiru. Somaalee irraa Abdiilee fa'aa dabalatee namoonni gara 20 jiru. Namoota 10,000 manneen hidhaa federaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa, Harar, Shawaroobiit maal jiran keessa har'a abbaa fedhe wajjin wal falma. Har'a harki 90 Oromoodha. So moraalii kamiin isaan sirna sanirra wayyaa kan jedhan. Har'as ilmaan Oromoo manneen hidhaa qabalee guuteet, manneen hidhaa poolis xaabiyaa guuteet, manni karchalleen godinarra jiran guuteet, federaala baay'isa wayi Finfinnee fudhadhu. Finfinnee manneen hidhaa Finfinnee ta bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Hattuun saamtuun gudeedduun keessaa gad harcaafamteet ilmaan Oromoo Burraayyuu irraa hidhaman, Amboo irraa hidhaman, Shawaa Bahaa irraa hidhaman, Arsii Xilxiltaa irraa hidhaman itti guutamanii jiran. Manneen hidhaa magaalaa Finfinnee keessa jiran. Really? Kanaaf amma nu wayyaa qaban jennee akka wal dorgomsiisuuf barbaanna. Wayyaani hamtuu ta'uu ishii hin beekna bar. Hamtuu ta'uu ishii beekna. Hamtuu ta'uu ishii waan beekneef dhiiga keenyan lafee keenyan hiddaan buqqifnee qeettisii galchine. Hammeenya isii warra kalee isaa wajjin hiriiree nu hidhaa ture, nu ajjeesaa ture. Nu kolaasaa ture. Isaanii miti hammeenya isaanii kan nutti himuu qabu. Hammeenya isaanii eenyu beeka beektaa? Warruma arrallee uummata isaatiif falmatee mana hidhaa jiru. Bakka buuteen isaa dhabame. Madaa jarri sun cabsite irratti warra irra ejjatamee aadaa jirutu hammeenya jaraa beeka. Hammeenya jaraa warra itti qabsaa'ee qabeenya isaa itti dhabee, ilmaan isaa itti dhabee, ija isaa itti dhabee, miilaa itti naaffatee jara san gara galcheetu hammeenya isaanii beeka malee dubbachuufillee moraalitii kan qabu. Hammeenya wayyaanee dubbachuudhaan moraalitii kan qabu qabsaa'ota Oromooti. Hammeenya dargu dubbachuudhaan moraalitii kan qabu
warra akka ibsaa guutamaati kedaa keessatti rakkataa ture. Ilmaan lammeessa boruuti ka waggaa 9 keessatti hidhame. Hammeenya wayyaanee kan beekuu danda'u, kan dubbachuu danda'u, ka waggaa 19-15 keessatti hidhanii caccabsanii rakkatee madaa'ee ciniinnatee onnatee injifannoon irra aane santu hammeenya wayyaanee dubbachuudhaaf hamilee qaba. Hammeenya wayyaanee dubbachuu hamilee kan qabu qabsaa'ota miti ergamtoota miti jechuudha. Hamilee kan qabu dhugaa kan qabu ka dubbatu irraa bareedu qabsaa'ota jechuudha. Nu garuu diina kaleessa mo'anne. Diina kaleessa qabsoofnee lafaan dhoofne akka aadaa oromtichaatitti abbaa lafaan dhoofne lafatti irra nijjannu jenne nagaan gara qeessaatti gaggeessine hammeenya isaa haasaya warra arra nu madeessaa jiru warra arra nu ajjeesaa jiru. Gurbaa bilbilaan haasa'u ka gara galjee mataa keessa warra kaleessatti miti warra arra gorra jiru. Manneen hidhaa Finfinnee manneen hidhaa federaalaa keessatti ilmaan Oromoo kan toorchar godhaa jiru. Fannisaa jiru. Rakkisaa jiru yeroo koronaa kana keessatti jara kaleessaati warra arraati. Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti, Darguu miti, Wayyaanee miti. Bilxiginnaadha kan kana godhaa jiru. Har'atti farri Oromoo ka Oromoo boochisaa jiru. Ka deettuu Oromoo ajjeesaa jiru. Ajjeechisaa jiru. Bilxiginnaadha malee Wayyaanee miti, Darguu miti, Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti. Hayila Sillaasees qabsoon ofirraa kaafne. Darguus qabsoon ofirraa kaafne. Wayyaanes qabsoo ofirraa kaafne. Kan arra nu nyaachaa jiru, kan arra Oromoo ajjeesaa jiru, Oromoo fannisaa jiru, Oromoo salphisaa jiru, injifannoo dhiiga isaatiin argate ormaaf dabarsaa jiru warra bilxiginnaati. Yakka arra Itoophiyaa keessatti, Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiruuf ka itti gaafatamu abbaa arra aangoorra jiru. Yakka zabana wayyaanetti hojjetameef sirna wayyaanee. By the way, sirna wayyaanee waggaa jamtii TPLF qofaa miti. The entire IHADEG system. Achi keessa warri jiru isaantu itti gaafatama. Yakka zabana dargii warra hojjetameef warra dargiitu itti gaafatama. Yakka zabana bilxiginnaa dalagamaa jiruuf immoo warra bilxiginnaa gubbaa hamma gadii jirutu itti gaafatama. Kanaaf ummanni keenya aadaa gabroonfataa lama jidduu filachuun qabu. Ummata walaba. Walaabuu dhufe ummanni Oromoo ummata walaba. Walabummaan dhalate walabummaa isaatiin du'a malee gabroonfataa gabaafaa fi dheeraa furdaa fi qallaa garaagarummaa qabaasi namni tokko fuula guuraa yoo si ajjeesee fi kokkolfaa yoo si ajjeese. Maal jechaa jiran beektaa? Ka duraa sun fuula guuraa si ajjeese, ka ammaa kun garuu kokkolfaa si ajjeese, ka kokkolfaa at least inni kokkolfaa si ajjeese. What a joke. Tapha akkasii keessee nu barbaadan tapha akkasii keessee nu qabna.